mootummaan akka rakkootti ni ilaalu ture. Gara fuulduraattis uummata amansiisuudhaan godinaalee naannoo Somaalee maratti hojiin hidhannoo hiikkachiisuu kun kan itti fufu ta'u obbo Abdullaahi Muhammad Abdii ibsaniiru jechuudhaan Addis Chokkol gabaaseera. Walitti bu'iinsi gosaa uummata Koonsoof Aalee gidduutti uumame namoota 4 galaafachuun ibsamee jira. Waajjirri nagaaf nageenya naannoo sanaa akka jedhetti aangawoota naannoo dabalatee namoonni haleellaa sanatti shakkaman to'annaa jala oolaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Namoonni qawwee hidhatan haleellaa raawwataniin siiviilota hedduu erga galaafatanii booda nageenyi aanaawwan Barmaa keessaa bakkatti deebi'u naannoon Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne dhukaasa bananiin aanaawwan Barmaa keessatti lammiiwwan balleessaan qabaanne erga ajjeefamanii guyyaa xiqqoo booda ture haleellaa kabroon raawwatamuun kan dhaga'ame. Haleellaan ni booddanaa immoo aanaa Bulan keessatti raawwatame. Haleellaa kanaan lammiiwwan hangi tokko yoo ajjeefaman kaan immoo madaa'aniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallisaa Bayyana haleellaa sana humnooti farra nageenyaaf shiftootatu raawwate jedhan jechuudhaan Asteer Misgaanaw Baardaar irraa gabaasteetti. Aanaalee naannoo Sidaamaaf magaalaa Hawaasaa keessatti tamsa'inni vaayirasii koronaa hammaataa adeemu Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa naannoo Sidaamaaf qajeelfamni bulchiinsa fayyaa magaalaa Hawaasaa beeksisaniiru. Tamsa'ina vaayirasichaaf qooda olaanaa kan gumaache Hawaasichi of dagachuusaaf labsiin yeroo hatattamaa mootummaa federaalaan labsame waan hin eegaminiif ta'uu ibsanii jiran. Naannoo Sidaamaa keessaa namoonni 1,000 ol vaayirasii koronaan yoo qabaman magaalaa Hawaasaa keessaa immoo namoonni 854 qabamaniiru. Torbanneen lamaan darban naannoo sana keessatti faca'inni vaayirasichaa hammaateera jechuudhaan daayirektarri Inistituutii Fayyaa Uummata naannoo Sidaamaa Dr. Maatee Mangashaa ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Manni murtii Ruwaandaa nama gochaansaa yaada fiilmii Hotel Ruwaandaa jedhu akka hojjetamuuf kaka'umsa ta'e shoroo keessumaaf ajjechaa keessaa harka qabu akkasumas garee riphxee loltoota hidhatan hundeessan jechuun himataman. Abbootiin alangaa Pool Ruseensaa Baaginaa bara 2018 keessumaa lammiiwwan Ruwaandaa balleessaa hin qabaanneef kanneen hin hidhatin irratti shira yakkaa qindeessan jechuun himatan. Ruseensaa Baaginaan yakka ajjechaatti hidhata qaban dabalatee himannaalee 13 irratti dhiyaatan kan hundee hin qabaanne jechuun fudhatama dhabsiisan. Erga xumura baatii darbeetii hidhaa keessa ka jiran Ruseensaa Baaginaan sababaa fayyummaan isaanii gada deemaa deemeef akka hiikaman gaafataniiru. Wabiin akka gadhiifaman kan isaan dhiyeeffatan manni murtii kamisa dhuftu ilaaluuf jira. Fiilmiin Hotel Ruwaandaa jedhu manaajara hoteelaa duraanii kan turan Ruseensaa Baaginaa akka goota warreen Tutsii fixiinsa bara 1994 jala miliqsaniitti dhiyeessa. Ruseensaa Baaginaan lubbuu 1,000 ol du'a oolchan jechuun galateeffamaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerarri COVID-19 hiyyummaa addunyaa hanqisuu akkasumas eegumsa fayyaa naannoo addunyaa laalchisee fooyya'inni akka hin argamne danqe jechuudhaan gabaasi haaraan bahee beeksiseera. Gabaasi dhaabbata Biiliif Meelindaa Geets kan waggaa kana akka jedhutti uummati addunyaa miliyoona 37 ta'u erga weerarri kun jalqabamee qabee hiyyummaa hamaaf kan saaxilame yoo ta'u baatilee xiqqoo darban keessa qofaa 100 harka 7 dabale. Gama biraan lakkoofsi ijoollee talaallii dhukkuboota kan akka gifiraaf teetanasii fudhatanii kan 100 harka 80 ture bara 2020 keessa gara 100 harka 70tti kan gaccabe yoo ta'u akka gabaasa kanaatti lakkoofsi kun erga bara 1990 qabee argame kan hin beekne. Lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii addunyaarraa miliyoona 30 ga'ee kanneen vaayirasii kanaan du'an 928 ta'ee innaa jiru kanatti biyyoonni hedduun sababaa faca'inni vaayirasii koronaa haaraa ka'een lammiiwwan isaanii irra uggura sochii cimaa kaa'aa jiran. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu guutummaa biyyattii keessaa namoonni 7 akka manaa hin baane labsiin jedhu jimaata dhuftuu qabee hojiirra oola. Guyyaan kun jala bultii ayyaana waggaa Juushotaati. Innaa uggura kanaa manneen barnootaa martinuu manneen nyaataa galmaawwan gabaaf hoteelonni cufaa ta'u. Lammiiwwan Israa'el mana isaanii irraa meetira 500 ol fagaatanii akka hin deemne akkasumas mana keessatti yoo wal ga'an namoota 10 alatti yoo wal ga'an immoo namoota 20 akka hin caalle akeekkachiisi kennameera. Netanyahuun akka jedhanitti tarkaanfiin kun hunduma keenyaaf ulfaataa akka ta'e nan hubadha. Ayyaana waggaa nuti itti barre miti jechuudhaan haasaa televiziyoonaa irratti dhageessisaniin beeksisaniiru. Gama biraan magaalaaleen Faransaay Boordoof Mahisee ennaa faca'inni vaayirasii koronaa haaraan ka'ee jiru kanatti tarkaanfii cimaa kan ofii isaanii
kan sochii uummataa murtaa'aa taasisu labsanii jiran. Jiraattonni magaalaalee lamaanii namoonni alatti 10 ta'uudhaan akka wal hin geenyeef dhugaatiin alkoolii alatti akka hin gurguramne ittisanii jiran. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp sirna waliigaltee hariiroo Israa'el tokkummaa Emireetota Arabaa fi Baahireen gidduu fooyyessuu irratti fuulleffate har'a Waayit Haawus keessatti keessummeessuuf jiru. Muummicha ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu, ministeera haajaa alaa kan tokkummaa Emireetota Arabaa Abdullah bin Zaayediif ministeerri haajaa alaa Baahireen Abdullatiif Rashid Al-Zaayanii waliigaltee sana Waayit Haawus keessatti mallatteessuuf jiran. Israa'eliif tokkummaa Emireetota Arabaa jalqabarra hagayya 31 waliigalteerra kan ga'an yoo ta'u, waliigalteen biyyoota juushotaaf beekannaa kennu kan Baahireen immoo jimaata darbe mallatteeffame. Akka waliigaltee kanaatti muummichi ministeeraa Netanyahuun West Baankiin hanga tokko dhuunfachuuf karoora jiru hambisuuf waliigalaniiru. Taajjabdoonni akka jedhanitti garuu waliigalteen kun mallattoo daran haala giddu galeessa bahaa keessaa jijjiiru yoo ta'u, biyyoonni Arabaatti dabalaa akkuma Israa'elitti siqaa deemaniin Faalistiinonni moggaatti qoodamaa deemuu jedhan. Filannoon pireezidaantummaa Ameerikaa sadaasa 3 ga'uuf baatiin 2 ennaa hafee jiru kanatti bulchiinsi Tiraamp waliigalteen Israa'el tokkummaa Emireetota Arabaaf Baahireen gidduutti irra ga'amuun akka injifannoo imaammata alaa argachuuti jedhee jira. Dimookiraatichi mormituun Tiraamp ittaanaan pireezidaantii duraanii Joo Baayiden gaaffii raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa dhiyeenya dhiyaateef deebii kennaniin biyyoonni itti dabalaa Israa'el waliin hariiroo qaban cimsuu ka deeggaran yoo ta'u, Israa'el furmaata dhugaa akka biyyoota lamaanii Faalistiin waliin argamsiisuuf hojjechuu qabdi jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kan dhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummoonni tajaajila fayyaaf ittisa hawaasummaa uummata isaaniif kennan keessumaa namoota dhukkubaaf saaxilamoo ta'aniif kennaa jiran rifaatuu hamaa waa'ee dhukkuba vaayirasii koronaa mudatu tasgabbeessuu yookaan laaffisuu qabu jechuudhaan aangawoonni tokkummaa mootummootaa dubbatanii jiru. Gumii mirga namoomaa ka tokkummaa mootummootaa yeroo ammaa magaalaa Jenevaatti geggeessamaa jirutti kanneen hirmaatan aangawoonni jaarmayicha addunyaa dhiibbaa COVID-19 mirga namoomaa irratti qabu irratti falmii geggeessaa jiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaalanneetu dhiyeessa. Weerara vaayirasii koronaan biyyi hin tuqamin addunyaarra hin jiru. Garuu aangawoonni tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti balaa ka biraanis kan isaan mudate hawaasa hiyyeeyyii fi rakkoo adda addaaf saaxilamoo ta'an kanneen moggaatti dhiifamantu dhukkuba COVID-19 caalaatti miidhame. Tokkummaa mootummootaa keessatti koomishinara olaantuu kan ta'an Michel Bachelet akka jedhanitti biyyoonni hangi tokko imaammata mirga dhala namaa irratti hundaa'uudhaan hojiirra oolchanii rakkoo dhukkuba COVID-19 deebii kennan jedhan. Tajaajila eegumsa fayyaa kanneen humna isaa hin qabne hundaaf haa kennamu. Gargaarsi maallaqaa, nyaataa fi waan barbaachisaa ta'e mara kanneen hojii isaanii dhabaniif haa kennamu imaammata jedhuufaa gargaaramaniiru jedhu. Gama kaaniin immoo jedhan biyyoonni miseensota hawaasa dadhaboo ta'anii maal akka isaan barbaachisu callisanii ilaalan hegeree hamaatu isa eeggata jechuun akeekkachiisaniiru. Today, some states have demonstrated deep mistrust of the people, repressing criticism. Hanga har'aatti biyyoonni hangi tokko uummata isaaniirraa amantii dhabiinsa gadi fagoo qabu, qeeqa dhiyaatu gadi qabu, walabummaa odeeffannoo argachuu daangeessuu, kana malees seera sadarkaa addunyaatti fudhatama qaban hacuucu. Kunii fi dhiittaan mirga namoomaa kanneen biroonis fayyaa uummataa ija tuffiin akka ilaalamu gochuun dhiittaan mirga dhala namaa fi biyyattii weerara dhukkuba kanarraa akka hin bayyananne gochuu hordofsiisee jedhaniiru. Sochii jiru waliigalaan ugguruun faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf tarkaanfii fudhatame yoo ta'u, diinagdee biyyoota hedduu garuu miidheera. Kun ta'uun keessumaa hiyyeeyyii irratti dhiibbaa hamaa akka geessise yoo ta'u, namoota biliyoona 2 caalaan kanneen eehama hojii ituu hin qabaatiin dhokotanii hojjetan miidheera. Dhaabbati hojjetootaa ka sadarkaa addunyaa ILO akka gabaasetti gama hojii isaanii dhabuu fi sa'aatiin hojii isaanii kan jalaa akka hanqatu ta'e dubartootatu caalaa jedhan. Rakkoo diinagdee fi hojii dhabuun kan miidhaman ka biroon godaantota biyya alaa, namoota qaamaa hir'uu, namoota gosa sabxiqqaalee warra jalqaba abbaa biyyaa turan faa ta'uu ibsee jira. Dhukkuba COVID-19 irraa bayyanachuuf caasaan ittisaa kan hawaasaa qabaachuun akkaan barbaachisaa ta'uu hubachiise.
Dhaabbati fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti addunyaa irratti lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamanii yeroo dhiyootti miliyoona 29 ga'uuf jira. Kunis kanneen dhukkuba COVID-19 lubbuu ofii dhaban miliyoona 1 guutuuf jedhan dabalataa jedheera. Sagantaa hatattamaa waa'ee fayyaa kan WHO'f daayirektara waliigalaa akka ta'an Michael Ryan akka jedhanitti waa'ee fayyaa namaa fi mirgi dhala namaa walitti hidhata qaba. Garuu yeroo weerara vaayirasii koronaa kanatti uummanni tajaajila eegumsa fayyaa argachuun haala ta'uu qabuun quubsaa ta'ee hojiirra oollee jedhan. It has been influenced by gender, by wealth, by age, by social class, by legal status. Gama saalaa, qabeenyaa, umrii, sadarkaa jireenya hawaasaa, seera jiru, gosaa fi karaa hedduun dhiibbaatu ture. Weerarri dhukkuba COVID-19 walabummaa bu'uuraa hacuucuuf ooluu hin qabu jechuudhaan akeekkachiisii waajirri koomishinii sadarkaa olaanaa kan waa'ee mirga dhala namaa kenne jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ni deeggaraa jedhan. Raayaan akka jedhanitti tallaaliin COVID-19 ittisuu fi yoo dhukkubsatanis dawaa fayyisuu danda'u argachuuf hawaasni addunyaa walii wajjin hojjechuu qaba. Waan lubbuu namaa du'arraa oolchu kana yoo argame immoo sooressaa fi hiyyeessatu hin jedhin hatattamaan hundaaf walqixxee raabsamuu qabaa ka jedhan Raayaan gatii dawaa yookaan tallaalii kanaa ka bituu danda'u jedhamee qoodamuu hin qabu jedhaniiru. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Booranni kora gumii gaayyoo 41 keessoo torban 3 caalaa geggeessaa ture xumuratee seera gadaa haaraallee baafatee jira. Gumiin gaayyoo abbaan gadaa eega baalli fuudhee ganna 4tti marii yaamee deemsa bulmaata gadaasaa kan ittiin qoratanii fi waan qajeele ittiin jabeeffatanii. Seera baranatti dabalan keessaa aga duriillee caalaa hawwaniif ijoollee durbaa jabeessuutti kafuuleffate jedhama. Seera booranni ittiin bulu keessa seerri dubartii olaanaadha. Dubartiin haadha uumama cufaatii jedha seerri booranaa. Seerri ittaanu seera fardaati. Fardi gadaa keessatti waan hedduu qaba. Wanti hundinuu seera mataa ofii qaba. Soraan abbaa gadaa faayyuu kaan dubbisee waan qindeeffate qaba. Kunuuti. Obboloo galchuma sanagaa dirree dirree baniiti waasoo garum jiruu walitti dhufeetiin gaaddis horaa taa'e. Horii gumii gaayoo kabaraana gaaddisee eebbifatetti miiloo aanaa balbalaaf gosaa wal mari'ate gaaddis gumii ta'e. Horii kun abbaa gadaa booranaa 71 keessoo hura jaarsooti. Abbaan gadaa baallee fuudhee ganna fireessootti hor gumii yaameetiin. Hamtuuf toltuu fi mari'ata. Dhiphuuf bal'innu fi qorata. Seera gadaa abbootii seera malee namni dhibeen hin himu. Waan abbootiin seera gaaddis gumii gaayoo kabaraana irratti himte abbaa seeraa diimaa reerootti himte. Inni nam guddaa yoo qoonqoo ol fudhachuu dadhabammoo nama gollaa guddaati irraa fuudhee dubbataaf abbootiin seera akkana jetti jedhee himaaf. Seera booranaa cuuf keessa seerna addeenit dursa. Seerba kana agum tokko irraa qeqeenchiseen eessanitti himne. Abbaan seeraa diimaa reeroo akkan jedhee nabi dhibiin gollaa guddaa irraa fuudhee dubbateef. Kunoo dhagaya hin dukkisina dhaqasa seera gumii gaayo abbootiin seeraa jettu abbootiin gadaa jettu dhagaya. Kun seerii karaayee maali seeri nadheen aadaa qabu mirga kan takko harri ammaa baha. Karaa kamiinuu namni nadheen himatti. Dhugaa waan hin gaafanneef dura bahuun hin danda'amne abbootiin seeraa nadheen wayyuu qaallu seerii isaanii sunumaan tokko jette abbootiin seeraa dubri kadhatanii bun kennan yoo namni bira dura fuudhe akka namni niitii nama fuudheetti dhaburteessinee jette abbootiin seeraa akka aadaatti dubartiin hawaarri isaanii hin beekne mana baatee fagaachuu yakka dubartiin aadaa qabdii qaa'ee akkasiin hin fagaanne eeguu malanii. Fula deemteetu waan irra gahe warraatti itti gaafatamaa. Kanaafuu gumiin gaayoola seerte ijoollee dubra warri jabeeffachuu qabaa jennee jette abbootiin seeraa. Yoo akkama deemtee ulfoofti yoo warri hin eegin yookaan hojjaa qisee sun namni qabsuun irtiniyyin yoo itti dhiisan abbichiisin himatuun ittiin gaafatamuu jette abbootiin seeraa. Dubartiin yoo dhiirti itti jallatte qarumaayyuu ittiyyuu maltee namni ijoollee dubra dhagaan qabaa qabe seerii isaa loon tokko. Jetta abbootiin seeraa ijoollee raabaa yookaan ilmaan kormaa malee intal dubra tawagaa 18 gadiif akka hin fuune murteessinee jirraa jetta abbootiin seeraa amantaa ta'uu godhachuun sabbuuf sabbo yookaan goonaaf goon yookaan lubii aadaan waliin wal fuudhuun nam gaafachiisaa namni sun araabuu
Hawaasa teennaa duri jennu jennaa raabuu booranaaniti jennaa jetta abbootiin seeraa. Namni dubri garaaches dubartii garaachofte illeen yookaan mucaan dhiiraa haga dubri birgaa'ee dubartii sun himatti haraamuu hobuu jetta abbootiin seeraa. Seerii itti aanu seera fardaati. Fardi akka durii duulaaf adama qofaa miti. Fardi geejjiballee abba gadaa baata, hayyuu baata, raabaaf doorii baata, gammee baata. Baalli isaan fuudhan. Waan xiqqoo qabanillee hin dhoowwatan farda. Fardi waan akka namaatti ilaalamuuf bishaan xiqqoof marri qa'ee ha fardaati jetta abbootiin seeraa. Namni rakkin fardaa argee dhiise itti gaafatamuu qabaa jetta abbootiin seeraa. Loon illeen seera mataa ofii qaban. Sangaan korree seera ofii qaba. Tan cufaan tolchaniif jira. Namni kormu loonii haati gatiin isaa loon 10 jetta abbootiin seeraa. Sababni isaa kormi waan loon horsiisuuf mataa horiiti. Seeri isaa akka guddaatti ilaalamuu qabaa jetta abbootiin seeraa. Namni sanga horree ati seeri isaa loon 30 jetta abbootiin seeraa. Sangaan horree faayi loonii kan mul'atu waan ta'eef namni faayi loonii kan mul'atu ate yookaan yakka kan hojjate nama harballeessee jetta abbootiin seeraa. Harreen akka namaan laalamtii humni isiitiin waan adda adda baatti jajjabdu. Kanaaf akka namaan ilaalamtii. Kanaaf namis harree ate qakeen loon 30 jetta abbootiin seeraa. Seeraa jiruuf lichoollee arcumne dur hin buusan jetta abbootiin seeraa. Gadaani afaan hin lufina lafti wayyuu qaalluun wayyuu dubartiin wayyuu afaan hin lufina jedhee seerata. Namni afaan lufee haadha akkas tolchu fa jedhe seera gadaatiin adaban. Lafti Booranaa akka walii galaatti wayyuu waan taateef namni wal dhabbi ta'ee tam keessa haadhaan walitti nama arrabsa jechoota abaamoo namni namaan hin jedhe kana nam saala arrabsan sun namaan jedhe gatiin isaa loon 10 jetta abbootiin seeraa. Dubartii taanaan dhiir taanaan namni umriin isaanii barumsaaf gahe cuftiinuu garmaan barumsaa maatiin isaanii barumsaa galchuu qabdi murteessinee jetta abbootiin seeraa. Namni immoo ijoollee isaanii hin barsiifne akka nama ilmaan guddisuu dideet ilaalamaa jetta abbootiin seeraa. Seer bineensi bosonaa. Bineensi bosonaa akka aadaa Booranaatti laguu qabu jedhan. Kan waan ta'eef namni bineensi bosonaa ijjeesse gatiin isaa loon 2 murteessinee jetta abbootiin seeraa. Gadamaan ibbaate armaan gahe abbaa gadaa Booranaa Kura Jaarso kan jedhu. Yoo baalli wal kennanii imaana guddaa uummati namaaf kennan duuba nama ofirraatti jigu dhowwee galmaan gahe jechuudha. Walumatti qabdee yoo laalte seer bar kan akkam laalte. Waan gabaaboo seera aadaa Booranaa jajjabeessu biraatti eegsisuu enneetti ni ilaalle. Agam ittiin bulan seera. Waagaan nan dhageessisa duuba ilaabtuu adeemoo seerii jirtuu biraan jirtuu namni ittiin buluullee ni jira namni seera kan diiguullee ni jiraachuu danda'a. Immoo akka yaannuutti seerri hunduu kula cifaan galee namni aadaa kana hordofu aadaa Booranaatiin bulchuttee kan jirri loolchaa jedhee amannaa. Maanta na dubbisuu jiru kun Dooktar Borbor Buleetii jaarsa argaa dhageettiin. Borbor horgumii gaayuu akkana kana marroo hagam dhaxxaa gamma. Tajaajila wagaati kanaan waltijaa. Tanaan waltijaa. Dansoom gumii gaayoonatti immoo afaan gabaaboon. Dansoom isii beenni nama qara gosa ofiitiin miila ofiitiin kaa'ee Booranee miiloo manaa balbala qaba. Fitatee wati deebi'ee manaa fitatee gosaan deebi'ee gayyuubaatu wanta jedhee afulleellee man torba gootta dhee aroorisman torba gootta baha jedhee deebii wal garisiisanii duuba gumii wal baasanii deebi'ee dabarsa. Ligeessaan sun. Xiqqaa guddaan taa'ee wal caqasu. Wal dhageetti akkana tanaan maan jetta. Waan akka malee dansaa qabu ijoollee namoota lallaban gana 21 tabbaa gaddaa taatullee ni naftu raabii naf koosii naf abbootiin seeraa naf abbootiin gadaa raabawwan hin tokkinaf amma jijikaallee cufaata jirtu dhaga gurguddaan amma akka siitee haati jilaa haati diimaa reeroo haata gaddeessadii warri am seeraa gurguddaa sun abbootiin haata dabarsii warri sun abbootiin biisii dulleen taasise warri gadaa argamtullee tanum ijoolleen raaba adoorii taan baalli qophooftuulleen tanum koosii onaa labalilleen kanum. Caqasaa guddata barachaa guddata argaa guddata keessi jiraachaa guddate. Bikaan kullee jisanuu dhagaa jechuudha amma wanni gan 8 seeri jiraachini hin bee seeraa laafellee duudhaa seeri ittiin bulmaa'u jalqabanillee lakkisaa. Gaaddis gumii ja'a ta'aa jette agamma dansoomumsuun arguu jirta diqqaa dabarsaa tanuma argaa dhufte. Waan argaa dhufte kan akkami biyya dabarsuu malan sila. Amantiin baduumman aadaan baduumman akkasii waliin dhoomtichi mala wannaan keessan mana midhuuf barnoota faasaa fi libira waliin qabatee deemu jabeessuu wala biyya wannaan dhaaman. Aadaaf amantii wal dha'uu dhowwaniitiin kan baratelleen aadaa fi jabeessuu malee jechuu jira Borbor. Qorattuun Jaappaan aadaa Oromoo barreessuun beekamtu. Chikaageen yookaan ammoo Dooktar Lookoo duuba horgumii gaayoo kan irra dhufteeti kitaaba isii barreessitee fixxellee Yuunivarsiitii Booranaati kennite. Amma gartee daamsa gabaabaa tokko kuni kitaaba kiyyaa waggaa 4 durii maxxanse. Dhaga'uu jirta.
kitaaba kunini waggaa afurii durii maxxansee amma yuunivarsiitii Boorana deegaruu fi qabattee dhufne amma waggaanaa eenyutu amma kennu wayyaa bukuyyoo kennu moo bulcha godina bukuyyoo bakka kana mee kana yuunivarsiitii Boorana laayibiraarii jabeeffatta achumatti ijoollee Boorana dhaqqabsiisa tanumaani qabattee dhufne ayyee olaa bula. Pirezidaantiin Oromoo obbo Shimallis Abdiisaa illee gadaan Oromoo yayyaba Oromooti faaya Oromooti hunda Oromooti jedhe. Uummanni Oromoo seenaa guddaa duudhaa guddaa uummata qabudha. Bu'aa sammuusaa kan ta'e sirni gadaa haala amma addunyaan irra jirtu faana wal bira qabnee yeroo sakattaan waggaa 3,000 dura sirna sammuun namaa burqisiisuu danda'a jedhamee yaadamu miti. Sirni kun namni akkamiin akka waliin jiraatu namni akkamiin uumama faana akka jiraatu uumaa faana akka jiraatu diinaaf fira faana akka jiraatu ifatti sirna kaa'ee akkaataa ittiin deemamu ittiin hojjetamu sirna bu'uuressadha sirni gadaa. Gumii gaayyoo waggaa 8 gaggeeffamu kanarraa waan guddaa baran sirni bulchiinsa mootummaa amma addunyaa kanarratti argamu muuxannoo kanan qabu. Sirna gadaa keessatti Oromoon waggaa 40 nama qopheessee waggaa 8 qofa aangoo kenna. Waggaa 8 yeroo bulchu immoo gadaa walakkaa irratti taa'ee qorata akkuma amma gumii gaayyoo gochaa jirtan kana taa'ee qoratee cimina jiru sakatta'ee hanqina jiru tolchee gadaa isa kanaafillee gadaa ittaanuufillee tolcha jecha. Kanaan hundi keenyayyuu Oromoon hundi ittiin boonutu nurra jiraata. Kana eenyumtullee hin qabu. Sirna gadaa keessatti filannoodhanii miti aangoon namni 51 oolaale qofadha addunyaa irratti kan namni aangoo argatu. Sirna gadaa keessatti dhibbatti waliigaluu qabama. Addunyaa kanarra sirni guddaan ture sirna Ameerikaati. Waggaa 200 wayii qofa himatan. Nuyi gumii gaayyoo ergaasitti akaakilee abaabileewwan keenya taa'uu jalqabanii kaasee waggaa 328 kana kan qabu Oromoo qofa Boorana qofa baga gammaddan. Abbaa gadaa 71ffaa himachuu kan danda'u duubatti lakkaawwachuu kan danda'u Oromoo qofa Booran qofa kuni injifannoo guddaadha sadarkaa qaroomina keenyaa agarsiisa. Taarratanuma nagaa jennee nagee ansoraa lafeet. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22 yookaan kiilooheerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooheerzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooheerzii 12,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromoo